بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعائي yeroo cinqaman yookaan yeroo yaadni namatti jabaate wahii namatti dhufe jedhamu. Du'aa'iin kun du'aa'ii namni tokko yoo dhibame dhibeen yoo itti jabaate akkasuma mallee yaadni mataa isa qabu yaadni isa cinqu wahii yoo itti argame jedhamudha. Du'aa'ii kana yoo yaadni wahii kan isin cinqu kan isin jeequ yaadni isinitti jabaatu wahii yoo isinitti argame jechuun dagatina. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii namni man asaabahu hammun aw ghammun aw saqamun aw shiddatun namni yaadni xiqqaaf guddaa ta'e yaadni nama cinqu yaadni mataa namaa qabu takkii dhibeen takkii ammoo wanti namatti jabaatu kamuu namni isa tuqee achi booda zikrii kana jedhan zikrii kam Allahu rabbii laa shariika lahu Allahu rabbii laa shariika lahu namni jecha tana jedhe kushifa zaalika anhu jedhani cinqaan sun dhibeen sun yaanni itti jabaatu sun ka mataa nama qabu sun irraa saaqamaa irraa kaafamaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Yaa nama cinqaan si qabatte yaa nama yaanni si qabatte yaa nama rakkoon mataa kee si qabeetiin sitti jirtu du'aa'ii kana jedhi Allahu rabbii laa shariika lahu ka jedhu kanan digatiin. Akkasuma mallee nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa tirmiziin odeessan keessatti maal jedhanii da'waan zinnuunii jedhan yookaan da'waan nabiyyallaahi Yunus alayhi salaam du'aa'iin isaa yookaan kadhaan inni kadhate kadhaan beekamtuun laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin ta jedhamtee beekamtu tuni فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له جلان نمني مسلمة توكو جتتنا يو كراته ربين إساف أوات ملئهن حفو جلان جتتا من جنان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جتتنا ندقتنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Inshaallah du'aa'ileen yeroo cinqaadha yeroo rakkoodha jedhamu hedduudha keessaa du'aa'ii lallaafaadha salphamatti qabatuu dandeettan akkasuma mallee rakkoo namarraa isin rabbiitiin hin kaafamti jedhamtee kan laallamtu jedheetiin kan isin dhiyeesse kanneen lamaan isaaniiyyuu tolchaa qabadhaa jabaadhaatiin barnoota diinaallee hordofaa yuutuubii irraanillee akkasuma karaa teelegiraamiitiin illee nu hordofaa namni yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib kan jedhu tuqaatiin nu hordofaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.